jimaa oomishuun ooluu jimaa jechuudha. Ooluu ta'e jimaa dhaabdee oomishuun dhorkaadhaa jechuudha. Jimaa fi uummanni Harargeedhaa waliin yeroo isaan qaban akkuma qurxummii fi bishaaniiti. Wanni nama macheessu kun xiqqoo bisii buna keessa illee hin jirti. Maallaqa jimaatiin baankii yoo dhaabbatte. Daldalatti baankii kana keessa gaggeessu jirtu kuni daldala haraamii jechuudha. Akka qurxummii fi bishaan eega taate qurxummii ajjeesuudhaaf haroo goggogsuu yookaan bishaan goggogsuu maammata jedhamuun itti deemamu jira jechuudha uummata keenyatti. Maaliif bunaaf birqaa? Kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtan nagaa fayyaadha. Kun Barkoo Miidiyaadha. Barkoo Miidiyaan miidiyaa keessanii miidiyaa keessatti laayik, sheer, sabskiraayib godhaadha. Barkoo Miidiyaan akkuma ammaan dura beektanitti sagantaalee dhimmoota garaagaraa irratti isin qabatee isin dhiyaata. Har'aan tana sagantaa waa'ee dhimma diinagdee irratti qabatee isin dhiyaatee jira. Dhimma diinagdee kanaan diinagdee uummata miliyoonaan lakkaa'amu uummata jiruu fi jireenya isaa oomisha kanarratti hirkisee jiraatu uummata aadaa fi safuusaa sansakkaasaa aadaa fuudhaa heerumaa aadaa wal gargaarsaa aadaa gaddaa fi gammachuu yeroo gaddaa waan waliin keessummeessan waan walii dhiyeessan waan fuudhaa heeruma yeroo fuudhaatii fi heerumaa waan san dhiyeessanii akka aadaatti waan saniin wal fuudhan waan yeroo rabbiin kadhatan yeroo gaddi galee waan ta'anii fayyadaman si'eessituu isaan fayyadaman dhimma oomisha kanaa dubbachuu deemna dhimma oomisha uummata kanaa dubbanna turtii gaarii wajjin godhaa isiniin jenna jalqaba irratti ajandaa kanaaf ka'umsa kaa ta'e amma dura yeroo dheertuu eega bara 2018 dhimma jimaa kana ajandaa cimaa goonee dubbachaa turre yeroo adda addaatti miidiyaa hawaasaa kana namoonni hordoftan harkaa turtanii takkaa irraa dhaabbannee hin beeknu waan kana waliin dubbannuuf maalii fi uummanni Harargee kun uummanni jimaa baay'inaan oomishu Itoophiyaadha addunyaarraa Itoophiyaa keessaa uummanni jimaan Yemanii fi Itoophiyaatti akkaan oomishama biyyoota Afrikaa hedduu keessatti oomishama Keeniyaa keessatti ni oomishama biyyoota biraa Saawuz Afrikaa ni jira biyyoota hedduu keessatti oomishama Israa'eliin ni oomishama addunyaarraa Iraaliyoonii biyyoota hedduutti oomishama kana keessaa baay'inaan ammoo jimaan Itoophiyaatti baay'inaan argama Itoophiyaa keessaa Oromiyaa keessatti baay'inaan argama Oromiyaa keessaa ammoo godina Harargee lamaanitti baay'inaan argama jechuudha. Uummata miliyoonaan lakkaa'amutu godina Harargee bahaa fi lixaa keessa jiraata. Uummanni kun yeroo dheertuudhaaf toora waggaa 40-50tiif diinagdee isaanii bu'uura wanni tahee oomisha jimaa kana. Jimaa jechuun maal jechuudha namoonni beeku ni beeka kan beekneef ammoo waan biqiltuu lafaa biqiltee guddattu san qacalee isii jiituu namni qamaa'u goggogaa isaallee namni afaanii facaafachuu fayyadamu ni jira. Tumatee namni ilkeen qabnillee tumatee hojii tumatee fayyadama jiidhaasa. Oomisha akkasiiti jimaa jechuun. Oomishni kun uummata kanaaf maal ta'e gama hawaasummaatiin aadaa fuudhaa fi heerumaa keessatti jimaan bakka guddaa qaba. Intala takka kadhachuudhaaf namni dhaqu jimaa qabatee dhaqa manguddoon godhe jechuudha. Jimaa san sirraa fudhatanii yoo kan qamaan taate intala sii kannan jechuudha siif kanninaa hayyaman jechuudha. Yoo jimaa keessan hiikuu baatan intala didan jechuudha. Aadaadha kun waan arranaa fi ati baafnu waan gartee arraan tana dhiifnu miti jechuudha. Gama biraatiin yeroo gaddaa gammachuun jirtu uummanni kun akkuma uummanni biraa shaayii buna waan adda addaa qabu bunaas ni fayyadama uummanni kun shaayis ni fayyadama dhugaatii biraa waan gartee akka juusaa maal ni fayyadama dhugaatii lallaafaa biraa kanneen akka kookaa ispiraayitii kana ni fayyadama dhugaatii biraa immoo kan aadaadhaaf uummanni biraa gartee farshoofaa fayyadaman hin fayyadamu jimaa kana fayyadamaa jechuudha kasan si'eessituudha jechuudha isaaniif jimaan uummanni kun jimaa kana wanni yeroo hedduu jimaa dubbannuuf nuti aadaa hawaasa keenyaa ta'uusaa qofaaf miti sun takka ta'e madda galii uummata keenyaati lama darratti. Sadaffaa irratti madda galii biyya keenyaati. Uummanni keenya
jiruu fi jireenya isaa oomisha kanaan gaggeeffata. Ilmaan isaa jimaa gurguree barsiifata. Ilmaan isaa uffata wanni bituuniif wanni nyaata bituuniif jimaa kana oomisheeti gurguree jechuudha. Kanaaf dhimmi kun dhimma lubbuutiin dubbannaa jechuudha. Kanaan dura miidiyaa wajjin intarviiyuu taasisirratti jimaa fi Harargee waliin maal jedhanii na gaafatanii viidiyoo san ilaaluu dandeessanii dhala tuubirra jira. Jimaa fi uummanni Harargeedhaa waliin yeroo isaan qaban akkuma qurxummii fi bishaaniiti. Akka qurxummii fi bishaaniiti uummanni Harargee. Jimaa malee uummanni Harargee kun jiraachuu hin danda'u. Garuu bifa biraatiin akka gartee qurxummiin haroo uumamaa malee haroo namtolchee keessa jiraachuu dandeessutti uummata Harargee kana jimaa malee jiraachisuun tooftaan itti danda'amtu jiraachuu malti. Tooftaan sun ammoo haala ammatti jiru kana osoo hin ta'in qabeenyuma jimaa kanarraa oomisha gahaa oomishanii uummanni kun hogguu itti danda'e oomisha biraatti uummanni kun ce'ee warshaa uummanni kun dhaabbate gama industiriitti uummanni kun hogguu ce'ee bifa saniin oomisha jimaarraa oomisha qonnaarraa gama oomisha industiriitti uummanni kun tarkaanfata jechuudha. Kanaaf laaftumatti uummanni kun akka gartee amma dubbannutti qurxummii fi bishaan eega taate qurxummii ajjeesuudhaaf haroo goggogsuu yookaan bishaan goggogsuu imaammata jedhamuun itti deemamu jira jechuudha uummata keenyatti. Kun ifaa ifatti waggaa 3 moo akkana dura imaammata dabaatuu jimaa keenya irratti deemu jira. Jimaa buqqaasuudhaaf shira mootummaati imaammata mootummaati jennee saaxilaa turre. Ammallee wanni jiru sanuma jechuudha. Osoo dhimma haraamummaa fi halaalummaa isaatiin seeniin dura gama mootummaatiin ilaalchi jiru maali? Bobbaan amma bobbaatituun maaltu duuba jira waan jiru ilaaluu qabna jechuudha. Bobbaan ammaa tun harka hedduu duuba jiraachuu mala. Manni marii dhimma Islaamaa kan naannoo Oromiyaa ammaan dura akka Itoophiyaattis dhimma kana kaasee dhimma jimaa irratti qorannoo bal'aa goonee viidiyoo Dr. Jeelaan haasawee kanarraa mee dhageeffadhaa walumaan dhageeffannu. Gaafiin jimaa qama'uunis ta'amuun ta'uu gurguruunis ta'amuun ta'uu daldalli isaa ta'amuun ta'uu jechuu gaafate namtichi gaafii jaba maali waan waqtiiti waan haajaan illee itti jirtu. Akka isaan jiraatu jira osoo amma hin ta'u jennee waan har'a buluun hin qabne waan har'a nyaatu hin qabne maal goonaa jechuu gaafatu sahiha. Wanni caatii gabaabamatti nu akka gumii mana marii ulamaa Itoophiyaatitti waan caatii kana waggaa of duraa xinaatii goonee baasii goonaa jechuu qabannee jirra. Inshaallah warbi nu anjase baasii guddaa irratti deemsifnaa xinaatii. Osoo amma fatwaa goonee halaalata moo haraamata jechuu hin dabarsine dura xinaatii taasisuu qabna. Maali waan maslahaan ummata heddullee itti rarra'uuf waan dararaa guddallee fidutti jirtuuf maaltu kamtu caalaa shari'aan islaamaa wanni tokko faayidallee yoo qabaate yoo dararallee qabaate kamtu caala jetti ka irra caalu san qabanne jechuudha. Amma faayidaan caatiin fiddu maalii waa hagam biyya kanaa faayidaa fiddii maal galchitii jechuun illee xinaatii galtamuu qaba. Dararaan isin fiddu maal jechuun xinaatiin qoratamuu qaba. Ulamaan kan qoratuu murteessanii inshaallah in qoratama. Nu bichaa miti ammoo ulamaa bichaa miti. Warri doktooraa warri haakimoota illee qoratuu qaba. Warri haakimoota nu wajjin qoratuu qaba. Maal warri haakimoota wanni macheessu ankooliin jimaa keessatti hagam gahaan xinaatiin kalaa'uu qaba. Li'anna wanni waa haramsu ankooli waan nama macheessu kan wanni nama macheessu kun xiqqoon isii buna keessa illee hin jirti bara. Wanni nama macheessu kun buna keessa illee waa xiqqoo hin jiru kanaafuu mirqaa namni maaliif bunaaf mirqaa ankooli keessa jira jechuudha. Wanni nama macheessu kun ankooliin as keessa jiru caatii keessa jiru kun barsantii isaa akka banjiifaa akka hashiishaa fa'aa yoo ta'u hin oolge shari'aan. Shari'aan waan dararaa fidu waan mataa tuqu hin oolga. Yoo ankooliin isaa kun ka ol ka'u taate shari'aan hin oolga. Yoo ankooliin isaa ka gabbuu taate akkuma bunaafaa akkuma shaayifaa ta'u taate hin baqqaasa. Kunis qoratamuu qaba. Gilxiin qoratamee beekamuu qabu osoo haraam hin jenne. Ammas warri biraatis
karaa mootummaatiinis dararaa hagam biyyatti fidee biyya kana hagam duubatti hambisee timirtii hagam balleessee biyyi teenya sababaa isaatiif hagam duubatti haftee biyyi teenya ammoo isaan minizaarii hagam argattee kaan argattee kun kulliin qoratamee eegas walgahee shari'aa irra finnee waan kana shari'aan maal jette waan akkana waan dararaa akkana guddaa fidu kana in argamsiti immoo akkasitti shari'aan dabarsina malee ulamaani laallee of duratti xinaatiin kulli naagatamu jennee kanarra jirraa waggaa of dura insha Allah gaafas waan ulamaan itti walii galan isinii dabarsinaa hagasii akka eeggattanii nu amma fatwaa itti kennuu hin dandeenyu ammallee fatwaa lama qoodamti ajaja kennu jira amma akka reefuu kana waan ulamaan hedduu itti wal gahee kennu malee waan nam tokko bichaan kennu miti waan akkana kun maali waan maslahaa ummata hedduutti irra ra'uuf dararaa ummata hedduutti irra ra'uuf laakiin haraama qulqulluu jennee jechuu fi qoratuu san barbaachisaa waan khayri rabbi nu argisiisu waan jennu kana ka rabbiif jennu ka ammoo waan biyya fayyadu waan qur'aanaa fi hadiisaa waan daliilli ifa galaan itti jiru rabbi nu argisiisu jennaa asuma irratti waan caatii itti deebina insha Allah waan isaa qorannoo guddaa barbaachisaa akkanatti amma fatwaan goonu nam tokkollee hojii ofiin kennu ulama mara waltaanii ulama biyya Itoophiyaa kana wajjin kennina insha Allah abshiruu nu eegaa isiniin jennaa jechuudha. Akka viidiyoo kanarraa dhageenyetti Dr. Jiilaan dhaamsinni dabarsee dhimma jimaa kana silaa warri gaafachuu qaban ulamaa'ota hayyoota achi jiranii waan jiru kaase. Kana malees dhimmi jimaa qabiyyee waa hundaatu hattaa nyaata nyaatan buna dhugaatiin adda addaa waan dhugan shaayii kun hundinuu if keessaa keemikaala qabu jira. Keemikaalli inni qabu kun ammoo yoo guddatee akka alkoolii sanitti adeemu taate wanni kun hundi haraamii. Jimaalleen qabiyyeen isaa keemikaalli isa keessa jiru maali jedhamee laaboraatooriidhaan saayinsiidhaan qoratamee yoo gartee qabiyyeen keemikaala achi keessa jirtu waan nama miidhu taate waan nama sakraansu taate waan gartee ilma namaarraa sammuu isaa ayilii isaarraa oofu taate haraamii. Kanaafuu qorannoo bal'aa akkasii godhuun nu barbaachisaa jee isheen akka mana geessanitti jechuudha. Namoonni biraa kana bira dabranii akkuma fedhanitti fatwaa godhuun sirrii miti akka gamtaatti goonaa eeggadhaadhaa waan jechuu waan uummata wanni kun wayyaachisaa ta'eef. Kana bira dabree dhiyeenya kana isheen tokko gaafatamee waan kanarraa fatwaa godhee isheen kun nama guddaadha koree fatwaa kana keessa jira. Fatwaa godhe galgala kanarra deebi'ee waan haasawee jira. Jimaan haraamii jee akkaataa ilaalcha isaatti mirga isaatti ilaalcha isaatti haraamii jechuun abbaan fedhee waan fedhe takka haraam godhuu fi halaal godhuu hin danda'u abbaan fedhe shari'aa islaamaatti. Garuu namni baratee barumsaan guddatee sadarkaa muftii gartee yookaan ammoo namoota fatwaa godhuu danda'anirra guugee qorannoo mataa isaatiin yookaan ammoo xiinxala mataa isaatiin dhimma wal falmisiisaa ta'e yookaan immoo dhimma yaachisaa ta'e tokko irratti yaada kennachuu danda'a jechuudha. Ragaa dhiyeessee hadiisaa fi quraana irraa ragaa adda addaa dhiyeessee yaada isaa kennachuu danda'a. Wanti akkata namni keenya sirriitti hubachuu qabu, uummanni keenya sirriitti hubachuu qabu. Sheekotii gurguddoon waan beekanii jira. Akka amma kaafnetti namni sheekaa tokko dhimma tokko irratti ka'ee yaada isaa kennatee xiinxala mataa isaa yoo kenne xiinxalli kun hojiirra ooluudhaaf uummanni dirqama hin qabu. Akka shari'aatti dirqama hin qabu. Fakkeenyaaf jimaan haraamiin yoo jee haraamii yoo jimaan dhiifnee rabbiin nu gaafataa jee uummanni yaadda'uu hin qabu. Maaliif yaada isaa kennate malee waan gartee bu'uura amantii islaamaa keessatti jiruu miti jechuudha. Ulamaa'in walgeesseetuma fatwaa osoo gooteewu fatwaa ulamaa'in biraatis faallaa sanii gootu waan jirtuuf namni jidduu sanatti yaada lamaan irraa kan gartee isaaf fudhatama qabu, kan isaaf faayidaa qabu akka yaada isaatti fudhatee deemaa malee dirqama yaada sanii wajjin wal fakkaatu qabaachuun qabaa yookaan ammoo hojiirra oolchuun qabaa jee yaadda'uun qabu jechuudha. Manni keenya isheen tokko ka'ee waa'ee jimaa yoo fatwaa godhee dubbate wanni si yaachisu jirtu garuu maaltu waan san duuba jira imaammanni mootummaa maali dhiibbaa wanni sun fiddu maali waan jiru laaluu qabna jechuudha. Kanaaf qabxii jimaan haraamii jettu guukaafne jimaan haraamii jechuun maal jechuudha hiikaan jechuun waan tokko wanni akkanaa kun dhoorkaadha guujamee dhoorka jechuun tun wanni isii hordofee dhufu maali konsekwensiin isii maali waan jiru jechuudha.
Sakaffaadhaatti jimaan haraami jechuun jimaan dhorkaadha jechuun akka amantii islaamaatti jimaan dhorkaadha jedhee namichi fatwaa godhan maal jechuudha? Jimaa oomishuun ooyiruu jimaa jechuudha. Ooyiruu ta'e jimaa dhaabdee oomishuun dhorkaadha jechuudha. Waan haraam ooyiruu dhaabdee jechuudha. Lamada daldaluunis dhorkaadha jechuudha jimaan. Daldaluu gujennu namni jimaa biteeti gurgura. Bituun sanis jimaa bituun dhorkaadha. Gurguruunis dhorkaadha jechuudha. Fayyadamuun dhorka qama'uun. Qama'uun dhorkaadha. Yoo qamaatetti gaafatamta jechuudha. Akka silaa gartee haraam jechuun wanni siin seqanitu. Habiraa maallaqa isaa fayyadamuun. Maallaqa jimaarraa argameen dabtara bitachuun, makiinaa bitachuun, mana ijaarrachuun, masgida ijaarrachuun, hajjii dhaquun, waan amantiitis waan dhuunfaa keessas godhuun fayyadamuun dhorkaadha jechuudha. Wantoonni waan saniin goote hundi waan amantii yoo taates seelaa badan, waan dhuunfaa oolfatte yoo taate immoo irraa gaafatamta jechuudha. Mana yoo taates irraa gaafatamta. Makiinaa taatus dhaabbilee daldalaa biraa dhaabbattuunis irraa gaafatamta jechuudha. Qabeenya maallaqa sanirraa harkatteen fakkeenyaaf bakka amma jennetti maallaqa jimaatiin baankii yoo dhaabbatte. Daldalatti baankii sana keessa gaggeessu jirtu kuni daldala haraamii jechuudha akkaataa fatwa tanaatiin. Maallaqa haraamii waan dhaabde jechuudha. Bu'aan baankii san fidduu fi wanni isiirra argamu hundinuu daldalli isiitis waliigaltee isiin gootus wanni isiin keessatti hirmaattu hundinuu dhorkaadha jechuudha haraamii jechuudha. Wantoota jimaa oomishuuf barbaachisan kanneen akka motora bishaanii waan dheeraan qotanii bishaan baasanii waan akka kanaa kana hunda jimaa oomishuudhaaf waan barbaachisu hunda nama jimaa oomishu saniif dhiyeessuun dhorkaadha jechuudha. Meeshaalee sanatti gurguruun namicha sanitti dhorkaadha jechuudha. Hannuufis dhorkaadha. Warra jimaa daldalan bakka jimaatti daldalan isaaniif kireessuun mana isaan jimaatti itti dalagan kireessuuniif dhorka jechuudha. Makiinaan jimaa fuutee geejjibtus dhorkaadha jechuudha jimaa geejjibuun. Shifeerummaadhaan makiinaa jimaa geejjibdu hojii dalaguun gargaara taatee hojii dalaguun dhorkaadha jechuudha. Meeshaalee jimaa kana hoggaa daldalan jimaa hidhuudhaaf wantoota barbaachisan hiituu fa'aa wantoota huccuu jimaatti hidhan waslaaqa jedhamu san dhiyeessuu, harga dhiyeessuu, baala jimaatti maramu dhiyeessuu, bishaan dhiyeessuu wantoota gartee jimaa dalaguudhaaf barbaachisan hunda warra jimaa dalagu saniif dhiyeessuun dhorkaadha jechuudha. Galiin irraa argamtullee dhorkaadha jechuudha. Dhaabbata daldalaa san keessa qaxaramtee dalaguun dhorkaadha jechuudha. Fakkeenyaaf dhaabbata daldalaa tokko jira, mana jimaa dalaguu jira, yookaan waldayaa jira, yookaan ammoo sheer kaampaanii tokko jira. Fakkeenyaaf akka amma Raammisii jira, Biiftuu jira, dhaabbata gurguddaa jira jimaa dalagu. Dhaabbata kana keessa dalaguun dhorkaadha jechuudha. Galiin dhaabbata san keessa irraa argatte, miindaa irraa argatte dhorkaadha jechuudha haraamii jechuudha. Ilmaan keenya nyaachisuun, maatii keenya nyaachisuun hin ta'u jechuudha. Fuudhaa fi heerumni akka aadaa uummata Harargeetti hoggaa intala hannanii fi ilma fuuyisan wanni isaan qabatanii walitti dhufanii jimaadha. Fuudhaa fi heerumni jimaa kanarratti gartee jimaa san qamaanii taa'anii niqaa walii godhanii ilmaa walii kannan hundinuu wanni sun achi keessa harka qabaachuu malti yookaan ammoo dhorkaadha moo dhorkaa miti waan jiru jechuudha. Sababa walitti dhufanii akka aadaatti jimaa irratti hundooyti hayyama isii kan dhabuun sanii jechuudha. Habiraa gama amantiitiin hajjiin ati maallaqa saniin dhayite. Toltuun ati dalayti maallaqa saniin. Dhaabbileen daldala maallaqni ati gartee fakkeenyaaf yeroo amma jiru kanarraa jimaan haraam jedhamee gartee yoo jimaa hadiisan taate maallaqni maan dura horte. Kan jimaadhaa oomishte. Wanni gartee hajjii nama durati goote. Waan kanarratti waan raayyaan jaa kana mi'a dhageeffannu. Osoo raayyaan amma dura waan dubbatee jira. Iddoo gabaabaa tokko. Masjiidni guutuu Harargee keessa jiru birrii jimaatiin ijaarame. Ulamaa qabdi, wanti beekaa qabdi, hayyuu qabdi, abba qabdi. Maca dhaalii kanuma wajjin immoo masjiidni jimaan keessaa qoodan qabne yoo jiraate masjiida warra magaalaa kana fa'aa yoo taate malee baadiyyaan biyya keenya akkuma tamaan hisaabamu jimaadhaan ijaarame. Inni diiyaaspooraa ta'e kun dhibbatti haraami jennaan osoo hin taane biyya abbaa qabdi. Muftiin gommaa haraama nyaataa du'anii jechuun namatti ulfaatti.
utumallee haraama ta'e eenyuun akka waa jedhaa jirtu hubatteettaa agarteettaa siilalee utumallee haraamallee mataa kee keessa jette haraamni haraama halaallee halaala miti usluubni haasawoo akka kana akka kootti jettanii naasoftanu yoo namni fatwaa godhaa isiniin jedhe sheeka koo sheeka fatwaa gootan akka kootti an akkanan jedhe jettanii jibbaa keessanii ibsattanu yoo jibbaa qabaattanis yoo jaalala qabaattanis akka kootti anin jaalladhu akka kootti usluuba haasaatu akkasi an akka kootti maaliif jennaan nama baay'ee bakka bu'anii haasa'uun kun xiqqoo nulfaatu ulamaa jimmaa guutuu bakka bu'anii ulamaa wallaggaa guutuu bakka bu'anii ulamaa baaleen qabdu ulamaa harargeen qabdu bakka bu'anii haasa'uun haraamallee haa ta'u mariin barbaachiftu kan akkanan jedhati maal jetta ila beeytanii hoo harargee ani akkanan jedhi atoo maal jetta silaa akkanaa yeroo keessa akkana jennu keessa hin jirru yeroo keessa akkana jennu moo hin qabaannan jettanu akkaataa usluba haasaa harargee bahaa qabeen dhihatti beekaan abboonnaa jalqabee daaroo abboonnaatti amma dhufee jirsa goora ga'uttan beekaa harargee birriin keessaa masjiidni jimaa hin qabne hin jiru ishi haraama keessatti salaataa jira uummanni keenya giroo dhagaala inni anarramsaa hin jiru allalchaa hin jiru ishi tole immoo hawaasa keenya kabajamaa inni haa haraamatu haa laalatu akkitti walitti haasa'anu akkanaa adabni ulamaa akkanaa adaba wayitii yoo haasa an akkanan jedha ilaa yoo sheeka kolaa yoo haasa hundi dirqama taate an akkanan jedha akka yaada kootiitti hin jettanumaa biyya fudhatanii illee jettu haraamu mallee akka itti himanu hin jiruuma anaafsiis tokko sirriidhaa jedhaallee haasaa manamni yeroo muqaarana tola diyaaniin keessatti godhu naafsittii tokko sirrii ta'amee kottu naasofnaa waliin jedha hayyoomni eessachi nu jalaa godaanaa jira akkatti walitti haasa'anii biyya bakka buutanii amantii bakka buutanii haasa'aa jirtanii maqaa amantii uffatanii maqaa biyyaa maqaa sabaa maqaa adda addaa uffatan ish jimaadhaaf islaama qofaa itti gaafataman akkana islaama qofaa nama biraan qabdu namatti fayyadamaa jiru kan biraan qabdu tole hajjii hamma yawwanaa waggaa dhibba meeqa uummanni keenya birrii jimaatiin godhee qophoonoo ajjiin isaan fashalee warra du'e hoo fuula rabbiitti gaafa wal arginu jedhame yaasaamaa jira miti bareeddoodha maal qaba yoo akka shee Muusaa sanatti an akkanatti hin jedha yoo jedhame maal ta'a maal qaba adabaan jechuu kooti qusataa harama keessa suutaan agaluu namni yoo harama jettan yoo halaala jettanis immoo bayaana keessan filadhaa yoo halaala jettanis bayaana keessan walitti bu'ee ulamaan keenya bakka tokko taa'ee wajjinii wal mari'atee ati kooti jedhee haasa'uun eessatti nu jalaa godaane eessa nu jalaa dhaqe maal qaba yoo inni bahaa isa innos bilbila walii qaba yeroo teknooloojiiti shee Muusaatti bilbiltee isaanoo bilbila nama jalaa kaasu an akkanan jedhe akka kootti isinoo maal jettan yoo jedhe ulamaa waliin haasa'e rakkoo qaba harrak ishee taayimiin keessa haasa'anu yerimmoon hin ilaalamu yeroon taayimii bareedduudha akkanatti walii gallaa kottaa jedhamee baajetni magaalaa Finfinneetti haasa'amee dookumenti godhamee barreeffamee yaada qabdan irratti galmeeffamee irratti mallatteeffamee akka dhaloonni irraa baratu yoo gootan maal qaba abbaa qabdi ammoo uummanni keenya ittiin hajjii godhaa ba'e ittiin masjiida ijaarrataa ba'e. Ulamoonni gurguddaan gartee hajjimmaa arsii harargee baalee habaqadda ammaan dura ulamoonni sun hundinuu waan haraam nyaatan jettee itti murteessu deemtaa jechuudha. Garuu ammoo yeroo keessa miidhaan isaa heddummaatee waan tokko haraam ta'uu danda'a. Miidhaan isaa heddummaatee namarraa namatti bakkarraa bakkatti akkaataa ilaalamee jechuudha. Fatwaa wanni jedhamus bakka laaltee akkaataa laaltee waan godhamu malee waan gartee yuunivarsaal ta'e miti jechuudha. Uummanni keenya akkasitti adda baafachuu qabu waan sana. Halama daa'u maali jimaan haraam jechuun. Wantoota ammaan tana jenne kanaatu dhorkaa jennee qofaar ta'e kaafne lammaffaa irratti ammoo jimaan bukkuu qaba jechuudha. Jimaan dhorka jechuun. Akkana jechuun mootummaan duraanuu ragaa itti barbaadu jiru. Mootummaan amma duraa hoo gartee akkaataa buqqaafamuu irratti yaadu jira. Labsii baaseetuma buqqaasu jechuudha. Warri jimaa buqqaasu immoo maqaa itti baasee